Hello everyone, baga nagaan deebitan isin jecha barnoota keenya irraatiin koorsii Introduction to Economics chapter 5 qabannee isinii dhiyaannee jirra jechuudha. Waan isin jalaabanneef dhiifama isin gaafachaa kana booda walitti fufiinsaan dafnee viidiyoo kan isiniif hojjennu ta'a. Haga xumura barnoota keenya irraatti nu faana turaan affeerraa kootii kallattumaan gara barnootaatti isin dabarsa. Chapter 5 Market Structure jedha. Jalqaba market jechuun maanni, structure jechuun maanni afaan nuti beeknu. Market jechuun siistama yookaan iddoo bitataa fi gurgurataa walitti fiduudhaan inni bitatu waan bituu barbaadu san kan bitu goods yookaan sarvisii, akkasumas inni gurguratu immoo product isaa jechuudha. Goods yookaan sarvisii isaa kan gurguratu, akkasumas yaada isaanii kan itti wal jijjiiranii. Kanaafuu marketing isa kana yoo ta'u, structure jechuun immoo caasaa wanni tokko irraa ijaarame kan nutti agarsiisudha. Yookaan qabiyyee wanni tokko of keessaa qabu kan nutti agarsiisu yoo ta'u, market structure gaafa walitti fidnu immoo structureewwan marketii yookaan caasaalee marketii gara fuulduraatti kan wajjin ilaalaa deemnudha jechuudha. Type of marketii fa'a kan wajjin ilaallu ta'a. So the concept of market in physical and digital space kan jedhu kana eegallu. Comprehensive definition of market according to American Marketing Association 1985 is akka hiika waliigalaa marketii akka kamitti akka American Marketing Association American Marketing jedhamu kana bara 1985 hiika waliigalaa markeetiidhaaf kennan akka armaan gadiitti. Innis market is the process of planning and executing the conception, pricing, promotion and distribution of goods, services and ideas to create exchanges that satisfy individual and organizational objectives. Kana jechuun akka according to American Marketing Association kanatti market jechuun adeemsa yaada tokko karoorsu fi hojiitti hiiku, planning and executing the conception, akkasumas gatii baasuu fi pricing jechuun gatii baasuu fi jechuudha. Gatii baasuu fi promote gochuu, beeksisuu, akkasumas distribution of goods, services and ideas to create exchanges. Goodsii, sarvisii akkasumas idea kana distribute gochuu, wal jijjiirraadhaaf jechuudha, raabsuu jechuudha. So that satisfy individual and organizational objectives. So goodsii, sarvisii akkasumas idea distribute ta'e kun immoo satisfy individual and organizational objective nama dhuunfaa yookaan organizationii tokko satisfy kan godhudha jechuudha. So hiikni kun akka American Marketing Association itti kennamedha jechuudha. American Marketing Association kan kennedha jechuudha. So dhumarrattis goods and service akkasumas idea distribute ta'an kuni fedhii amma for example farmii tokko ta'ee kaayyoon isaa or objective isaa profit maximization dha. Consumer yoo ta'e immoo kaayyoon yookaan objective isaa utility maximization dha. So dhumarratti goods, service yookaan idea kun individual or organizational objective kan satisfy kan godhudha jechuudha. So market describes place or digital space by which goods, services and ideas are exchanged to satisfy consumer need. Kanaafuu market inni jennu kuni place qofa miti jechuudha. Place qofa kan ta'e hubachuu qabdu. Digital space illee ta'uu danda'a jechuudha. So isaan kana lamaan jechuudha. Place yookaan digital space jechuudha marketing. Kanaafuu place or digital space ta'e iddoo goodsiin, servisiin fi ideyaan itti wal jijjiiramudha jechuudha. Are exchanged to satisfy consumer need. Kana goods jechuun productiin iddoo lamatti qoodamaa inni turre. Innis tangible fi intangible product dha.
Achi keessa paartiin taanjabilii sun goods yoo jedhamu, intangible productiin immoo sarvisiidha jechuudha. Harkaan qabachuu kan hin dandeenye sun sarvisii fi harkaan qabachuu kan dandeenye sun immoo goods akka ta'e chapter 4 keessatti ilaallatiin turre. So goods sarvisii akkasumas aayidiyaan itti dabalame iddoon itti exchange ta'u either place or digital space kun maal jedhama? Markeetii jennaanii jechuudha. So markeetii kana dijitaalii fi fiizikaalitti qoodnee ilaallu. Asirratti digital market asii markeetiin kan jedhu kana markeetittanii akkana hubattanii hiika adda addaa qaba waan ta'eef. So digital market is the marketing of products or services using digital technologies mainly on the internet but also including mobile phones, display, advertising and any other digital media. Egaa akkuma beektanii digital market kan jennu kuni marketii productii or servicii keenya kan wal jijjiiru maal fayyadamne digital technology fayyadamne kan wal jijjiiru jechuudha. Innis internet irratti jechuudha. Meeliyoon internet. Kanaafuu bilbila keenyas haa ta'uu digital miidiyaas haa ta'uu akkasumas generally teknoolojii fayyadamnee product keenya wal jijjiiruu kan dandeenyu jechuudha. Product keenya namoota biraa wajjin baayerii keenya wajjin qaamaan osoo waliin argin inni wal jijjiiruu dandeenyu digital market jennaan jechuudha. So digital marketing is a market of products or services using digital technologies to exchange our products with. Kanaafuu digital market isa kanaan hubanne physical market is a setup where buyers can physically meet their sellers and purchase the desired merchandise from them in exchange of money. Kun immoo warri bituu fi warri gurguru qaamaan wal argee product isaanii kan wal jijjiiru jechuudha. Inni bitu qarshiisaa kaffalee inni gurguratu immoo product isaa kennee kan wal jijjiiranii jechuudha. So yeroo kana desired merchandise jechuun meeshaalee gurgurtaati jechuudha. Gama biraatiin shaqaxa fa'aa kan jennu sana jechuudha. So merchandise isa kana kanaafuu digital marketii fi physical marketii bifa kanaan ilaalleerra. Digital marketii keessatti namni qaamaan wal bira ga'uun hin barbaachisu jechuudha. Physical marketii yoo ta'e immoo dirqama qaamaan wal quunnamuu qabna. Fakkeenya fudhachuu nama barbaachise digital marketiin kanneen akka e-commerce fa'aa like Amazon fa'aa fudhachuu dandeessu, Alibaba fa'aa fudhachuu dandeessu. Isaan kun digital marketiidha jechuudha. Akkasumas immoo warri sarvisii kennan like Upwork fa'aa digital marketiidha. Then physical market immoo marketii inni kun place kan ta'e namni baayerii fi seelariin kan wal quunnamu kamiyyuu example ta'uu danda'a jechuudha. So marketii wantoota muraasa irratti hundoofne iddoo afuritti qooduu ni dandeenya. Isaanis number of buyer and seller, type of product, freedom of entry and exit. Isaan kana irratti hundoofne marketii iddoowwan ijoo afuritti qooduu ni dandeenya. Isaanis perfectly competitive market, monopolistically competitive market, oligopoly market, akkasumas pure monopoly market inni iddoo afuritti qooduu dandeenya. Isaanis maal irratti hundoofneeti like number of buyer and sellers, type of product, akkasumas freedom of entry and exit fa'aa irratti hundoofne iddoowwan kanatti qoodna. So tokko tokkoon ni ilaalla. Kanaafuu perfectly competitive market irraa yaa eegallu. So perfectly competitive market is a market structure characterized by a complete absence of rivalry among the individual firms. Inni kun amala kamiin beekama? Complete absence of rivalry among the individual firms. Firmi wal dorgommii cimaan walitti bu'iinsa irraan gahu hin jiru jechuudha marketii kana keessa. Sababni isaas maaliif akka ta'e
fuulduratti ni ilaalla jechuudha. So dorgommii cimaan ta'e as keessa hin jiru jechuudha. Innis kan walitti bu'iinsatti geessu as keessa akka hin jirre jechuudha. So assumptioniitu jira. Assumptionoota armaan gadii kana ni ilaalla. So assumptions of perfectly competitive market tokko tokko yaalallu. Tokkoffaan large number of sellers and buyers. Warri bitus warri gurguratus lakkoofsaan danuudha jechuudha. So sellers and buyers are not price makers, rather they are price takers. So warri bitus warri gurgurus piraayisii maarkeetii sanii murteessuu hin danda'anii jechuudha. So piraayisii maarkeetii kan murteessu maarket diimaandii fi maarket sappilaayidha jechuudha. So tokkoffaan sababni absence of complete rivalry kan jennu sun inni jalqabaa piraayisii teekarii waan ta'aniif jechuudha. Piraayisii maarketiin murteessisan waa fudhataniif. So baay'inni warra bituu fi warra gurguratu lakkoofsan hedduudha jechuudha. Homogeneous product maarketii kana keessatti productiin jiran homogenousidha jechuudha. Isaanis perfect substituteidha jechuudha. Inni tokko isa tokkoof sirriitti perfectly bakka bu'uu kan danda'u. So homogeneous productitu jira. Farmiin kamiyyuu maarketii kanarratti kan gurguru productii wal fakkaataa ta'ee inni sadaffaan perfect mobility of factors of production. Egaan factors of production maal akka ta'e yeroowwan darbee ilaalleetiin turre isaanis productii keenya san argachuudhaaf kan itti fayyadamnu inputidha jechuudha. So inputiiwwan sun factors of productionidha. So factors of production kana akka barbaannetti iddoo barbaanne gara iddoo barbaannutti sochoosuu dandeenya jechuudha. Perfect mobility of factors of production kan jennu isa kana jechuudha. Qaamni nu daangessu hin jiru. Then afraffaa free entry and exit. Farmiin tokko yeroo fedhasaa maarketii seenee hojii eegaluu ni danda'a. Yeroo fedhasaa maarketii keessaa cufee ba'uu ni danda'a jechuudha. So inni kun free entry and exit kan jennu kana jechuudha. Freedomiitu jira jechuudha. Farmiin kamiyyuu yeroo fedhasaatti maarketii keessa ba'uu fi yeroo fedhasaa maarketii seenuu kan inni itti danda'u. Inni shanaffaan perfect knowledge about market conditions. Informationii waa'ee maarketii sanii warri bitus warri gurgurus sirriitti beekaa jechuudha. Piraayisii piroodaaktii sanii, kwaalitii piroodaaktii sanii walqixa beekuu jechuudha. Almost warri bitus warri gurgurus. Kanaafiyyuu wal dogoggorsu wanni jedhamu as keessa hin jiru jechuudha. So inni tokko piraayisii dabale taanaan informationii waan qabuuf baay'een gara biraatti muuf godha jechuudha. Farmii biraatti. So inni jaaffaan immoo no government interference. Interference kan jechuun giddugaltummaa mootummaa hin jiru jechuudha. So mootummaan interfere godhu jechuudha maarketii kana keessa. So gahee guddaa kan taphatu warra bituu fi warra gurguruudha jechuudha. So assumption of perfectly competitive marketing isaan kana jechuudha. Qaamni bituuf qaamni gurguru lakkoofsan hedduu ta'uu isaanii product marketii kana keessa jiru waan hundaanuu akka wal fakkaataa ta'e akkasumas factors of production yookaan inputii akka barbaannetti sochoosuu akka dandeenye free entry and exit ba'uuf gara maarketii seenuunis baay'ee salphaadha. Akkasumas warri bitus warri gurgurus information waa'ee product sirriitti beeka. No government interference jennee mootummaan giddugaltummaa mootummaa hin jiru jechuudha. Inni kan biraa individual and market demand curve akkasumas ilaallu. So market demand curve isa kana downward sloping kan ta'e kana isa kana jechuudha. Market supply curve immoo
upward sloping isa kana jechuudha. So isaan kun lamaan kiroositti iddoo ol godhanii equilibrium point argannu suni maalinni market price fi market quantity arganna jechuudha. So equilibrium point kanarratti equilibrium price equilibrium quantity jechuudha. Egaan price farmiin perfectly competitive market tokko price takeridha inni baay'een illee price takeridha. Sababni isaas price kana eenyutu murteessa? Inni marketiitu murteessa. Market demand fi market supply tu murteessa. So farmiin kamiyyuu price marketiin asitti murteesse kana fudhatee hojiirra oolchaa jechuudha. So price takerii kan jenni kanaaf jechuudha. So price kana akkuma jirtutti fudhata jechuudha. So inni kun market demand dha giraafi nama laalli kun. So gara nama dhuunfaa tokkotti gaafa dhufnu immoo individual demand curve gaafa dhufnu isa kana jechuudha. Price achi market irratti beesan akkasumatti fudhata. So kanaafuu price constant dha jechuudha. Short run keessatti price constant dha. So demand curve of the firm dha jechuudha. DF kun is equals marginal revenue is equals to average revenue wajjin wal qixa jechuudha. Isa kana tokko tokko laala deemna. As keessa wanni sun hubachuu qabdan market demand fi market supply walitti dhufuudhaan market price akka nuuf kennan, market price kana immoo farmiin take godhee akka itti fayyadamnu jechuudha. So inni kun perfectly competitive market keessatti jechuudha. Egaan asittis immoo demand curve of the firm faces is equals marginal revenue is equals to average revenue kana maal akka ta'e ni ilaalla. Short run equilibrium of the firm kan jedhu kana haa ilaallu. The main objective of a firm is profit maximization. Farmiin kamiyyuu kaayyoon isaa maal inni profitii sadarkaa guddaa irraan ga'uudha jechuudha. Profit isaa sirriitti maximum point irraan ga'uudha. So if the firm has to incur a loss, it aims to minimize the loss. Akka carraa immoo loosiin yookaan kisaaraan gaafa itti dhufe kisaara isaa kana xiqqeessuu barbaada jechuudha. Farmiin kamiyyuu kisaara xiqqaan akka itti dhufu yoommoo profitii ta'e profitii guddaa akka argatu barbaada jechuudha. Inni kun main objective of farmiiti jechuudha. So profit is the difference between total revenue and total cost. Kana jechuun profitiin immoo isa kana mallattoo baay'een kan bakka buusnu is equals to total revenue times total revenue minus total cost dha jechuudha. So total revenue kun galii nuti product keenya gurguranne argannu sanirraa minus cost nuti product sana oomishuudhaaf baasne yoo gaafa irraa hir'isnu profit keenya arganna. So the objective of the firm is maximizing profit. Profit kana maximize gochuudha jechuudha. So egaan as keessatti immoo total revenue jechuun price times quantity dha jechuudha. So price times quantity, which means price nuti tokkoon ittiin gurgurreessanii fi baay'ina isaa gurgurreessanii gaafa waliin baay'isnu total revenue arganna jechuudha. For example kaampaaniin tokko tiraaktara 4 oomishee gabaadhaaf dhiyeesse osoo jenne tokkoon isaanii miliyoona 40 osoo ta'eeti egaan innichi kun baay'ina tiraaktara sanii yoo ta'u quantitiidha. Innichi kun immoo 40 miliyooniin kun price inni itti gurguree jechuudha. So price times quantity kana gaafa waliin baay'isnu
maal arganna? Total revenue arganna jechuudha. Gatiin yookaan galiin tiraaktaroota arfan kanarraa argate jechuudha. 4 times 4 60 ta'a jechuudha. So miliyoona 160tti kan gurgure kun total revenue isaati jechuudha. Kanaafuu total revenue is price times quantity akka ta'e hubachuu qabdu. Total revenue is a total amount of money a firm receives from a given quantity of its product sold. So quantity kenname tokko product isaa quantity kenname tokko gurguruudhaan firmiin tokko kan argatu maalinni total revenue innaan jechuudha. So akkuma dubbanne total revenue is equal to price times quantity, where B is price of the product and Q is quantity of the product sold. Kanaafuu isa kanarra turuun hin barbaachisaa yaadu. Inni kan biraa gara average revenue tti dabarra jechuudha. Average revenue kun immoo it is a revenue per unit of item sold. Average revenue is equals to total revenue over quantity. Kana jechuun totaalii baay'ina number of quantity saniitiif gaafa jirru maal arganna? Tokkoon product sanii averageidhaan ammamitti akka gurguraman averageidhaan wanni sana hubachuu qabdan. Averageidhaan ammamitti akka gurguraman kan agarsiisnu jechuudha. So average revenue is equals to total revenue over quantity. Total revenue jechuun immoo price times Q&A tiin turre yeroo darbe jechuudha. Price times total revenue PQN jechuudha. So isa kan akkasitti diignee barreessine over Q'n tun ni jirti. Then Q'dhaan cancel out gochuu dandeenya. Then average revenue keenya maaltu nafa? Price qofa nuuf jechuudha. Average revenue fi price wal qixa ta'a jechuudha. So perfectly competitive market keessatti akkasumayyuu short run keessatti maanni average revenue price wajjin wal qixa. Therefore the firm's demand curve is also the average revenue curve. Firm's demand curve yeroo darbe graph irratti agarsiisnee turre DF is equals to average revenue is equals to price dha jechuudha. Isaan kun sadeen wal qixa. Firm's demand curve is also the average revenue curve dha jechuudha. Isa kana lamaan ifadhee yaada gara fuulduraatti adeemnu. Inni kan biraa marginal revenue kan jennudha. Marginal revenue jechuun kun immoo is the additional amount of money or revenue the firm receives by selling one more unit of the product. Product dabalataa tokko gurguruudhaan revenue yookaan money dabalataa firmi sun argatu maayini marginal revenue dha jechuudha. So yeroo baay'ee hubattanii ta'e marginal product, marginal revenue, marginal utility warra jennu kun additional dha jechuudha. Additional nuti waan dabalataa tokko raawwachuudhaan argannu. As keessatti amma marginal revenue kun additional amount of revenue or money nuti product dabalataa tokko gurguruudhaan argannu jechuudha. So in other words it is the change in total revenue resulting from the sale of an extra unit of the product. So marginal revenue kana change of total revenue over change of output gochuu dandeenya jechuudha. So then change total revenue kun immoo PQ itti qoodama. P price times Q waan jenneef over change of Q dha jechuudha. So pricing immoo perfectly competitive market keessatti pricing constant dha inni. So kanaafuu pricing changing godhu jechuudha. Changing qabu. So change of Q qofa ta'a. Then over change of Q ta'a. Price times change of Q, price is constant. Then over change of Q. Kanaafuu isa kana
cancel out gochuu dandeenya. Then maaltu hafa? P2 nu hafa jechuudha. So marginal revenue illee price wajjin wal qixa akka ta'e nutti agarsiisa. So in perfectly competitive market, firms average revenue, marginal revenue and price of the product are equal. Kanaafuu perfectly competitive market keessatti average revenue, marginal revenue, price, demand curve of the firm are equal. Kanaafuu average revenue, total revenue over output inni, marginal revenue immoo change of total revenue over output inni, then price is equals to DF. Kanaafuu isaan kun wal qixa akka ta'an hubachuu danda'uu qabdu. Since the purely competitive firm is price taker jedha inni firm competitive market keessatti, it will maximize its economic profit only by adjusting its output. Kanaafuu price garuma tokko geessuu hin danda'u jechuudha. Sababni isaas gaafa dabalee kastaamarii dhabaa waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu furmaanni inni qabu output isaa qofa adjust gochuu danda'a jechuudha. So isa kana yoo garan akka hubattanii fi in the short run the firm has fixed plant. Farmiin tokko short run keessatti variable input fi fixed input qaba. Kanaafuu achi keessa immoo kan inni adjust gochuu danda'u variable input qofa jechuudha. Sababni isaas short run keessatti fixed input constant waan ta'eef, thus it can adjust its output only through changes in the amount of variable resource or input. It adjusts its variable resource to achieve the output level that maximizes its profit. Kanaafuu profit isaa kan guddisuu fi danda'u or maximize gochuu fi kan danda'u variable input qofa sirreessuudhaan jechuudha. So fixed input constant waan ta'eef. There are two ways to determine the level of output at which competitive firm will realize maximum profit or minimum loss. Methodii lamatu jira jechuudha. Firmiin tokko maximum output kan inni itti maximum output irraan gahuu danda'u yookaan profit isaa yookaan immoo loss yoo ta'e loss isaa minimum loss irratti dhaabuu kan inni danda'u total revenue and total cost approach. Kanaaf marginal revenue and marginal cost approach isaanis total approach fi marginal approach kan jennudha. Kanaaf isa kana immoo paartii lammaffaa keessatti kan hojii ilaallu ta'a. Kanaafuu barnoota keenyarraa asirratti dhaabne gaariidhaan itti fakkaata. Viidiyoon keenya akka nu jalaan dhedheerannee fi kanaafuu waan nu faana turtaniif galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Viidiyoon kun isinitti toleeraate laayik gochuu akkasumas hiriyoota keessaniif sheer gochuu chaanalichaaf immoo haaraa yoo taatan sabskiraayib gochuun dagatinadha. Paartii lammaffaadhaan wal argina. Goodbye.